Barataa Gosaana Geessoo firii qormaata biyyoolessaa bara 2017 baneeffaameen gaaffilee 600 dhiyaataniif keessaa 11 qofa dhabuun qabxii 589 deebise. Kanaanis barataa Khalid Bashir kan 600 keessaa 591 deebisetti aansuun akka biyyaatti sadarkaa lammaffaa qabate. Barataa Gosaana Geessoo fi Khalid Bashir mana barnootaa ifa boruu bultii addaa Dodolaatti qabxii boonsaa kana galmeessan. Akkasumas lamaan isaanii iyyuu damee saayinsii uumamaa hordofanii qabxii kana gonfatan. Gosaa fi Khalid mana barnootaa tokkichatti waliin barachuu cinatti dhuunfaatti hariiroo akkamii qabu laata? Aniif Khalid hiriyoota kana jechuun kutaa 9 irraa kaasnee hanga 12 wal wajji baranne yeroo keessumattuu yeroo kutaa 12ffaa keenya geenyu hariiroon keenya sirnaan dabalee wal faana dubbisna wal wajji dubbisna laabraarii bakka tokko fayyadamna beekamaadha barattoonni achi keessaas ni beeku akka qabxiitti ammoo yoo deebi'u qabxii innis 591 fidee ammoo 589 jechuun ammoo garaagarummaa qabxii lamaati saniifis baay'ee gammadeera. Gosaan barnoota herregaa fi fiiziksii gaaffilee hunda deebisuun lachanuu qabxii 100 argate. Barnoota keemistirii fi aptituudis qabxii 98 walqixa galmeesse. Barnoota afaan Ingilizii 97 kan deebise yoo ta'u baayoloojii immoo 96 argachuun walumatti gaaffilee 600 keessaa 11 qofa dhabuun 589 galmeesse. Qabxii darbiinsaatiin manni barnootaa ifa boruu bultii addaa Dodolaa akka biyyaatti tokkoffaa ba'uu gaafa dhaga'e osoo hin rafin lafti akka itti bariite hima Barataa Gosaana Geessoo. Qabxiin gurguddaan boordingii keessaa akka galmaa'u abdiimaan eegan ture. Kana jechuun ammoo koota yookaan keebeloo ta'aa inni yaadne qabxii 591 jennaan Dodolarraa eenyu ta'innaan gaafii koo ta'ee san booda halkan isaanii dhuguma rafeen bullee eegan ture booda naannoo halkan keessa oduun yooma san Khalid jechaa turanii barataa cimaa waan ta'eef duras ni beekna barataan kamuu ragaa bahaa fi xumurarraa ammoo yeroo ka isaa himamu ammoo keenya homii qata'innaa yaada jedhuuf anis halkan san dhuguma rafne eegan bulee. Barataa Khalid Bashirii fi shamarree Gannat Margaa koorniyaa isaaniirraa sadarkaa biyyaatti tokkoffaa ba'uun achuma mana barnootaa ifa boruu bultii addaa Dodolaarraa beekamtii argachuun ni yaadatama. Seenaa biyyaa keessatti barana qabxii guddaan galmaa'utti hedduu gammaduu kan himu Gosaan miidiyaan firiisaaf beekamtii kennuu irratti xiyyeeffannoo dhabuun garuu maatii isaa mufachiisuu ibse. Barfatus OBN barataa qaxalee kana dhiyeessuuf waadaa seenee ture kabajuun hordoftoota isaan wal barsiiseera. Gosaanis hawaasa isa iyyafataa turee fi OBN'n galateeffateera. Isin ga'umsa barataa kana akkamiin ilaaltan? Dagatame turuun isaa hoo miira akkamii isin keessatti uume? Nuuf barreessaa.